Hi guys, yeroo baay'ee biyya keenya keessa hedduu kan nu rakkisaa ture karaa ittiin karaa online kanaan kafaltiilee garaagaraa ittiin kafallu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma Netflix subscription bitachuudhaaf online irratti koorsiilee garaagaraatiif maallaqa kafaluudhaaf wanti nu barbaachisu dooraalaa maallaqa kafaluudha. Kana jechuun karaa baankilee biyya keenyaatiin dooraalaa kafaluu hin dandeenyu jechuudha. Akkasumas Mastercard fi Debit Card biyya keenya keessa kan baankilee biyya keenya keessaa nuuf kennan karaa saniin nuuf hin kafalu jechuudha. Dooraalaa irratti deposit godhachuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasumas karaa onlineatiin warroota AliExpress, Amazon fi Alibaba platformiilee gurguddaa irraa meeshaalee garaagaraa bituudhaaf wanni nu barbaachisu karaa dooraalaatiin kafaltii kafalu jechuudha. Kana jechuun Mastercard qabaachuu qabna jechuudha. Akka international kan hojjetu kan dooraalaa irratti deposit godhannee dooraalaa saniin kafaltii kafallu jechuudha. Mastercard yoo qabaanne online kanarrattis ta'e kana jechuun international akkuma addunyaattu kafaltii waan barbaanne raawwachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu kan nu rakkisaa ture kana jechuudha. Haala kamiin akka argannuu fi eessa akka argannuutu nu rakkisaa ture jechuudha. Amma garuu as dhiyeenya kana furmaanonni garaagaraa dhufaa jiranii Mastercard karaatoo hedduun argachuu ni dandeenya jechuudha. Isaan keessaa kanneen arra nuti ilaaluu deemnu haala Bybit irratti Mastercard banannu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni garaagaraa Mastercard namaaf banna jedhanii yookaan isiniif banna jedhanii maallaqa guddaa yeroo itti nama gaafatan ni jiru jechuudha. Amma sun hundi hafee bilisaan waa tokko malee haalli itti Mastercard kana banannu nuuf argamee jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti kana kaniin isinitti agarsiisu taha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluu qabdanii jechuudha. Viidiyoo laayikii gochuudhaan haa eegallu garsumatti isin dabarsa. Gatoon viidiyoo ilaaluu jirtan kana viidiyoo description isii jala asirra description iddoo kana irraa kanatti alta kaameraa hojjetan akkana description fuula kana fakkaatu isinii baa achiin booddee iddoo murjittu kanarra cuqaftanii asirratti linkii kan jiru kana ni cuqaftan. Yeroo linkii kana cuqaftan Mastercard keessan create godhachuudhaaf gara fuula akkana fakkaatutti isin geessaa jechuudha. Amma yeroo kana Mastercard create godhachuudhaaf stepin jalqabaa stepin isin deemtan isa kana jechuudha. Kun akkuma agartan asirratti emailaa fi paaspoortii isin gaafachaa jira. Asirratti referral code kan jiru kun inni kun irra jiraachuusaa hin dagatinaa jechuudha. Asirratti emaila keessan isa bilbila keessan irraa qabdan itti ni gootanii jechuudha. Emaila ittiin banachuu barbaadan emaila keessan itti ni barreessitan. Anamma emaila itti haa barreessu. Okay. Ayyee emaila erga itti barreessanii booda paaspoortii keessan paaspoortii jecha 8 hanga 30 ta'e qubee fi lakkoofsa akkasumas mallattoolee kanneen akkanaa filattanii itti ni godhachuu ni qabdan. Paaspoortii keessan isa hin irraanfanne. Mastercard banachuuf jalqaba stepin tokko faasiniitu qabdan Bybit banachuu qabdanii jechuudha. Paaspoortii hin irraanfachuu hin dandeenye itti godhachuu qabdanii jechuudha. Amma paaspoortii itti godhachuu isin maaf hindisaa paaspoortii erga itti godhattanii booddee asirra dhuftanii sanduuqa kana irratti kilik ni gootan. Sanduuqni kun xiyyaa autorra kilik ta'ee jira. Asirra kilik ni gootan. Erga asirra kilik gootanii booda kireek akkaawuntii kan jettu kana ni filattanii jechuudha. Tola erga paaspoortii dhaas filattanii booddee referral code kan jiru kanas kun irra jiraachuu hin dagatinaa. Yoo hin jiraannes itti barreessuu danda'u. Ahura qabdan okay create nettanii jechuudha. Create ergattanii booda Bybit keessan isiniif create tahaa jechuudha kallattamaan. Erga asii stepii kana fixanii booddee wanni gootan application Bybit itti jaamu download godhachuutu isinirra jira jechuudha. Erga create jettanii in booda erga create isin jettanii booda gara App Store yookaan Play Store keessan seenta ani Bybit app download godhachuu qabdanii jechuudha. Bybit jettanii search ni gootan. Okay Bybit jettanii search gootanii application Bybit gabbuufachuudha qabdanii jechuudha. Kun application Bybit isa kana gabbuufachuudha qabdan. Anamma gabbuusee waan hin jiruuf wanni godha hin jiru jechuudha. Okay yoo gabbuufatanii jiraatan install kan jiru tuutanii anamma buufadhee waan hin jiruuf gara applicationichaa ni seenaa jechuudha. Application erga seennee booda wanni isin gaafatu emaila keessan karaa ifutti gootanii sunii fi paaspoortii suniin login ni gootan. Erga paaspoortii sunii fi login gootan booda application kana akka verify gootaniif isin gaafata jechuudha. Erga sanii fuula kanatti isin fida. San booddee fuula kanarra keessatti gaafa hedduu takka jira. Amma kallattumaan gara verify kamtu ka godhannutti waliin haa deemnu. Verify iddoo jiru kanarra ni cuqafna. Verify iddoo jiru kanatti erga cuqafne
akkana nu baasan booddeestis verify naa kan jiru kana irra cuqaafnee gara fuulduraatti ni deema. San booddeessi filannoo hanga kana nu haa wantoota nuti verify godhuu dandeenyu biyya Itoophiyaa ni filanna biyya keessa jiru. San booddee kan inni nu recommend nu godhu paaspoortiidha. Yoo paaspoortii qabaattan paaspoortii yoo gootan bareedaadha jechuudha. Yoo paaspoortii hin qabaanne national ID yookaan drive license gochuu ni dandeessan. Asirra seera isaa keessatti wanni nuju waraqaa seera qabeessa ta'e kan mootummaa haa national ID jechuudha san qabaachuu qabdu ni siin jaa. Maal jaa inni lammaffaa yoo kanaan dura national ID tanaan waaleta kana accounting biraa qabaattan kan biraa fayyadamuu qabdan. Isin galee national ID jechuudha. Inni lammaffaa dokumentii bifa qulqulluu original ol baasisin jaa kan photocopy barbaannu. ID wan akka student visa fi working visa faa hin ta'uchu waaleta bitii kana isinii baruudhaaf. Kanaaf iddoo ifni gahan jirutti fireema bareedaa keessa goonye suuraa itti ol baasuu qabna jechuudha. Haalatti goonu kan waliin ilaallu tokko confirm ni ennaani itti ni fuuna. San booddee verify naa kan jedhu ni filanna amma akka suuraa itti ol baafnuuf gara isin filata. Okay jalqaba guys suuraa tokkuma irratti front side fi back side khaafna jechuudha. Amma akkuma agarru kun front side nu gaafataa jira. Sorry akka bifa qulqulluu bifa mul'atuun kaasuu qabdan. So guys jalqaba suuraa gara fuuldura san booddee gara dudduuba haala sirraa agartan kanaan ni kaaftanii jechuudha. Bifa kanaan erga kaaftanii booda suuraan keessan qulqulluu fi bilarii takka kan qabne erga bartanii booddee document readable jettanii gara fuulduraan ni deemtanii san booda xiqqoo ta'ee upload isiniif godha jechuudha. Bifa kanaanii tasgabbaa'atii bakka ifni bareedaa hin jirutti keessattuu bakka ifa aduu guyyaa yoo ta'e hedduu bareedaadha jechuudha. San booda wanni goonu fuula keessan iddoo sarkilee kana keessatti shir goota fuula keessan iddoo sarkilee kana keessa gootaniiti selfie kaatanii jechuudha. Yeroo selfie record gootan ifaa yoo itti guddifattan hedduu bareeda jechuudha. Sanifu erga isin akkasi selfie daas kaatanii booddee akkanaf isinin jaa fuula kana isinii baasa jechuudha. Under verify godhuudhaaf review godhu jiranii reviewin kun za'aa takka fudhachuu danda'a. Erga review isinii godhanii booda erga laalanii booddee verified kan jiru greenii asitti isin ibsa jechuudha. Kanaa booddee waaleta keessan kanaan waa hedduu godhuu ni dandeessanii. So guys akkuma agartan daqiiqaa muraasa booda osoo isaa takkaa hin guunne yoo isin bifa sirriitiin waa hunda upload godhan verify isiniif godhanii jechuudha. Anamma verify naa godhanii jiranii. So guys erga verify isinii ta'e booda amma qabxiin inni guddoon wanni godhuu qabdan haalatti master cardii itti banannu jechuudha. Application Bybit kanatti yeroos dhiyoo as master cardii online tin karaa AliExpress fi Amazon fi wantoota garaagaraa irratti ittiin fayyadamuu dandeessan jechuudha. AliExpress irraa akkuma agartan iqaa meeshaa bitee gara biyya keessaa fichisiisee irraa fudhateetiin jiraachuu. So amma wanni gochuu qabnu master cardii banachuudhaaf deemna jechuudha. Amma asirratti iddoo search kanarratti cuqaaftanii cards yoo ta'aninis master cardii akka banattaniif isiniif akkuma agartan jalqaba gama gubbaa kanarratti okay spend crypto instant kan jiru kanarra yeroo cuqaaftan master cardii keessan akka banattaniif gara fuula sanitti isin geessa jechuudha. Ergasii fuulli kana bakkaatu nuuf ba'a jechuudha. Master cardii description isaa kana fakkaata. Okay get your card kan jiru kanarratti ni cuqaafna jechuudha. Get your card kan jiru kanarratti ni cuqaafna. Erga sirra cuqaafnee booda ati jiraata biyya kamiitii nuun jira ifmaaf auto Itoophiyaa fudhatee jira. Asirra wanni gochuu qabdan VPN yoo fayyadamuu jiraatan VPN off irraa godhaati. VPN malee kiree godhachuu yaalaadha. Achi booddee confirm ni jaanii jechuudha. Confirm jaaniitiin gara fuula duraa deema. Isinis confirm ittanii gara fuula duraatti. Achi booddee akkuma agartan verify godheetiin jira jechuudha. Application Bybit kan isin application Bybit amma banachuu yoo jiraatan hanga verified taatanii jirtan isin jiru option qabdan jechuudha. Verifying zaati hanga tokko waan fudhatu of jechuudha. Yeroo muraasaan booda verify isin godhani erga approved isin ta'e verification iddoo profile keessan kanarratti mallattoo green argitanii booda mallattoo green iddoo profile keessan kanarratti argitanii booda verified isiniif ta'e jira jechuudha. Notification akka isin verified ta'etanii isinii himaa jechuudha. So san booda jechuudha kan kaardii baafachuu dandeenya.
okay erga akkasitti nu agarsiisachuu bifa magariisaan verify taanee jiraachuu fi dhabuun keenya okay amma step itti aanu isinitti mul'isaa jechuudha okay Ethiopia verification okay samboda next ninjaani jechuudha kallattumaan next ten inni gara fuula itti aanutti dabartan okay yeroo samboda fuula kana fakkaatu nuba BT teenya Ethiopia akka taate ifumaafuu fudhatee jira jechuudha okay looking gabra kun optional da address lookup kun optional la kana yoo fetanis irraa dhiftanii jechuudha streetiin ammoo naannoon isin jiraattan kun magaalaa isin jiraattan fi araddaa teessan jettanii barreessuudhaas ni dandeessanii jechuudha kun building number kana lakkoofsa manaa yoo qabaatanii fi lakkoofsa apartment yoo qabaattan itti barreessuu yoo qabaanne no ittanii irra ni cuqaaftan akkasumas optional dha jechuudha no ittanii ni barreessitii magaalaan isin jiraattan magaalaa tamii itti ni barreessitanii jechuudha okay kanamma street yasi esa haja akka biyya keessatti warri Addis Ababa jiraatu Addis Ababa ittanii naannoo jiraatan sun itti barreessuu ni dandeessanii jechuudha okay nama okay sadifu itti inni bar'aan okay nama hayyee awadai warada 01 hajoni okay isinis warri Addis Ababa jiru Addis Ababa naannoo jiraatan sun kun optional miti edisen iddoo lamaan ammoo optional la kana diftanii biratan magaalaa ammoo magaalaa tamakataate itti ni barreessanii jechuudha akka biyya keessa warri Addis Ababa jiru Addis Ababa warri akka magaalaa jirtanitti itti ni barreessu postal code khaju kun ammoo postal code akka magaalaa jirtanitti fi akka naannoo jirtan sunitti amma Addis Ababa kumata akka yoon qabaannes optional diftanii bira dabruun yoo qabaatanis itti ni barreessanii jechuudha amma Addis Ababa kumata ka Harari kuma sadifi dibalama akka heddu jira khajima akka jira Google ras yo search gotan ni argatanii jechuudha postal code biyya fetanii kham biyya jirta ansuni okay nama 3200 hajuni bira hadabru waxon ammo providence kun optional da yo barbadan diftanii bira ni dabartanii jechuudha yo barbadan diftanii bira yo barbadan wanni gotan magaaluma keessanii fi Ethiopia fi magaalaa tisantu yo barreessanis bareeda jechuudha okay nama Ethiopia Addis Ababa ajuni Ethiopia Addis Ababa hajuni bifa kanaan erga itti guutanii booda confirm ni jettanii ni jechuudha asirratti panic hin ta'inadha bifumaan barreessan kana naannoo jirtan irratti hundaa'atii barreessaa warra optional iyyuu kana dhistanii yoo bira dabartanis rakkoo hin qabu jechuudha achiin booda confirm ni ja'anii jechuudha confirm erganjen akkasumas additional information nu gaafata jira what will to use for amalif itti fayyadamu barbaadday sinjaa jira jechuudha okay card kana wanni itti fayyadamu barbaadu asarra jira okay investing a long term okay fiat giveaway khana khaysa filannoon isa barbaadan filachuu dandeessan itti trade itti godhuuf immoo akkasumas investment yeroo dheeraatiif immoo okay fiat giveaway and card khanju isa sadaffaa kana akka filattan recommendation isin godhachuu isa sadaffaa kana filachuutu isin jira kun ammoo employment status keemaal jaas darkaan hojii keetii akka filannoo keessanitti okay employed junior level sadarkaa jalqaba amata jalqaba okay employee khana akka isinitti deemutti filachuu qabdanii okay self employment ififin if jiraachisa waan akkasii hojiin qabu waan akkasii anamma student yeeni habira dabru jechuudha okay khona was your income okay khona ma fanida okay ma salary ke mali income ke sarra do fasinja bifa khanan jiraachuu okay self employed income okay salary mindamo ofin of jiraachiftooma waan akkasii okay namma khana hajuni isa safa khona mo amatatti income ke hangam haju okay dora langana so khona rakon gabu waan isa barbaadan filatanii birani dabatanii okay sambode anama waan barbaadan filatanii birani sambode next ni yettanii jechuudha next ergatanii booda asirratti lakkoofsa bilbila keessanii fi email keessan isin gaafata lakkoofsa bilbila fi email isin gaafata asirratti lakkoofsa bilbila akka adetti godhatanii fi isin gaafata iddoo aadi naaw jettu kanarra cuqaaftanii lakkoofsa bilbila keessan adetti godhachuutu isin jira kono artificial intelligence wanni joon tanini irra deebitanii asirratti yoo kanatti isin bee wanni gochuu qabdan kun kaachaapidha kana akka isin nama taatan verify isin godhu akkanatti slide kana qabdanii achi ooftanii asirratti akkana bifa suuraa irra wal fakkaatu kanatti ganni dhiiftan sanboodee verify isin jaa jechuudha kodi khara emailaatiin isin erganii email keessan sentanii okay email keessan refresh ni gootan email keessan irra kodi isin sente futanichi na kun akkuma agarta kodi naaf sente jirti kodi kana fuudhatin
achi galchaa jechuudha. Koodiin kun daqiiqaa hanga tokkotti expire jechuudha. Koodii kana fuunee achi yeroo galchinu bifa kanaan verify nuuf ta'a jechuudha. Okay, kunoo akkuma agartu koodii itti galcheetiin jira. Verify ta'ee jirti jechuudha. Okay, new mobile country code lakkoofsa bilbilaatis verify gochuu isinirra jiraata. Lakkoofsa bilbilaatiin verify ay godhuu barbaadan country code Itoophiyaan jettanii lakkoofsa biyya guutuu barbaadanii san okay anama Itoophiyaa. So country code nakaba lakkoofsa bilbilaa country code malee itti guututu isinirra jira jechuudha. Country code malee lakkoofsa bilbilaa. Okay, sagal khiyya bifa kanaan itti guuta. Sagal okay lakkoofsa bilbilaatis verify gochuutu isinirra jira jechuudha. Koodii gara meseejiitiin isiniif erganu. Kun kaachaapidha. Akkuma reefutti akkanatti asooftanii okay yeroo bakka sirriirra dhaqu ganni dhiistu. San booda verify successful jeesini jira. Koodii meseejiidhaan isiniif ergan. Koodii sun asii galchuudha. San booda verify ta'ee jira jechuudha. Okay. Ono akkuma agartu koodiin kiyya naaf seenee jira. Okay. Oda 445 bifa kanaan koodii isiniif ergan itti galchita. Koodiin inni tokko isa emailitti isiniif ergani, inni tokko immoo isa bilbilaan isiniif ergani jechuudha. Sun booddee erga kanatti biyya booda okay referral code inni kun referral code kajuun kun optionalidha yoo fetan dhiiftanii ni bira dabartanii anammoo akka itti barreessanii recommend isinii godha jechuudha. Okay, referral code POE3OML jettanii itti ni barreessitan. So guys erga itti barreessanii booda sanduuqa kana illee akkana right itti ni gootanii sanduuqa kana illee kana right itti ni gootan. So guys erga referral code itti barreessanii booda akkana sanduuqa kanallee tik irra ni gootanii san booddee submit kan jiru irratti ni cuqaaftanii jechuudha. Submit kan jiru irratti ni cuqaaftan. Isa dhumaati jechuudha. Steepiin kun erga submit irra cuqaaftanii booddee akka information keessan isa sirrii ta'eef reviews ni godhanii jechuudha. Kun akkuma agartan your virtual card application is under review naan jechaa jira jechuudha. Review godhanii akkan information sirrii galchee fi hin galchin naaf laalanii jechuudha. Ergaan kaardiin kiyya kun verify godhee approve naaf godhanii booda gara email kiyyaatiin fi gara notification application kanarraatiin notification naaf galaa jechuudha. Kaardii kiyya sun booddee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Haalli kaardiitti kaardii keenya maallaqa irratti deposit goonus kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas kaardiilee keenya kana fayyadamnee iddoo garaagaraa online irraa okay online shopping kanneen akka AliExpress, Alibaba fi Amazon irraa waan barbaanne binnee gara biyyaatti akka nuuf seenu gochuu ni dandeenya. Akkasumas Netflix fi subscription bituu, subscription YouTube wantoota garaagaraa wantoota online hedduu jira kana jechuudha. Kaardiin kun wanni adda isa godhu kaardiin kun prepaid kaardii fi isa dhugaatii jechuudha. Prepaid kun akkuma agartan notification naaf seenee jira. Akkuma agartan daqiiqaa muraasa keessatti kaardiin kiyya approve naaf ta'ee jira jechuudha. So kaardii keenya approve ta'uuf email kana fakkaatus naaf erganii jiranii jechuudha. Okay daqiiquma 30 hin caalle keessatti kaardii kiyya approve naaf godhee jiranii jechuudha. Dear Bybit user, congratulations, your Bybit card application has been approved. Email jiru naaf ergamee jira jechuudha. Okay, click start on your journey. Kana irra qaafte kaardii keenya maal akka fakkaatu waliin ilaalla jechuudha. Kun amma gara Bybit seenne akkuma agartan kaardii keessa laalachuudhaaf kaardis iddoo joosirni argatanii kaardis kanarra yeroo cuqaaftan kaardii keessa laaluuf gara isin geessaa jechuudha. Iddoo asset juu kanarra yeroo cuqaaftanis fuula kanaatu isiniif ba'a. Asirratti baalaansiilee keessanitti mul'ata. Apply for cards iddoo juu kanarratti kaardii qabaachuu dhabuu keessan isiniif mul'ata jechuudha. Kaardii keessan isin laalachuu dandeessan. Iddoo search bar irrattis kaardis yoo ta'an kaardii keessan akka ilaaltaniif gara isin geessaa jechuudha. Amma sirriitti information tokko kan kaardiilee keenya waliin ilaallaa jechuudha. Kaardii keenya okay get started yoo injees kaardii kiyyaaf fuula kana fakkaata jechuudha. Kun asirratti akkuma agartan kaardiin kiyya baalaansiin isaa 00dha. Iddoo mallattoo jaa kanarra yoo cuqaase kaardii kiyya hide godhuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu kaardiin kiyya kana fakkaata information isaa asirratti iyyaa kana irratti yeroon akkana gachuuku maqaa kaardii kiyyaatii fi
expire date guyyaa inni expire fi CV waan jaamu nu kan asirratti wanni barbaachisu kaardii keenya kanarra kaardii keenya kafaltii garaagaraa ittiin kafaluu fi wantoota garaagaraa ittiin godhuun lakkoofsa kana jechuudha kaardii nambarii iddoo jiru kanaa fi guyyaa expire date kanaa fi CVV kajuu kana jechuudha lakkoofsi kun abba sadii kun kaardii nambariin kun lakkoofsa hedduudha jechuudha isa kana haaluma fadheenu abba fadhees agarsiisuu hin qabdanii iddoo fadhetti nama fadhettis mul'isuu hin qabdan maaliif wanni ittiin maallaqa kafartan lakkoofsuma kanaa fi isa kana jechuudha information hanga kana kun akkuma agartan kiyya kaardiin maqaan isaa kana fakkaata okay lakkoofsi isaa kana guyyaan inni itti expire kana CV kajuu kana jechuudha kanaaf amma haalli itti kaardii keenya kana maallaqa irratti galfannu haalota hanga tokko asirratti optioniidhaan nuuf kaa'ee jira jechuudha jechuudha okay point itti argachuu fi okay referral code waa meeqa jira amma qabxiin lammaffaa wanni turallu haalatti kaardii keenya kana maallaqa irratti dabarfannu jechuudha pop up kajuu kanarra yeroo cuqaafne filannoo hanga kanaatti nuuba kaardii keenya asumarraa doolaara binnee irratti wanta godhu kunummaa recommended nuun jira okay inni kun immoo P2P namarraa nama dallalee maallaqa itti wanta godhu inni kun immoo crypto deposit dha anamma isa kana itti cuqaas okay already have crypto waan hin qabuuf USDT kan hin qabsanii itti deposit godhuu barbaadan jira okay USDT waan barbaadaniif isaan USDT godheetiin search godhu USDT samboode ono asirra bee jira USDT kana niin filadha asirratti filannoo hanga tokko nuuqa hummaali chain yookaan networkiin irraa deposit godhuu deemtu sun maali nuunja asirratti isa kan filan amma inni kun inni isa beekamaa jira okay irra caalaan isaa TRC20 kana beeytee inni kun fee guddata fee jechuun waan akkanatti sirraa muru waanuma maallaqa asirratti dabarfatteef sinni sirraa muru anamma inni filadhu toonii yoo filattanii recommend isinii godhu tooniin networkiin yookaan chainiin blockchainiin toonii yoo filattan kun fiinsaa gad xiqqaa waan ta'eef inni kanaa fi kana yeroo anamma tooniin filachuu toonii yeroo filu fuula kana fakkaatutu naaf ba'a okay ni jettaniini fuula kana fakkaatu naaf ba'a kun jecha dheeraa kana adreesii kana niin fuudha sanbooda immoo tag yookaan memo qosrii jettu kana niin fuudha isa kanaanin USDT gamanatti as dabarsaa jechuudha soo amma hanga tokko telegram wallet irraa fiduu waan hin barbaaduuf telegrama wallet niin seena telegrama seeneetiin ergan wallet seeneen booddee maallaqa USDT nacharraa qabu gara adreesii sunitti erguu danda'a jechuudha okay sunbooddee USDT sunbooda maaliin jaani kun wal fakkaataadha exchange fedheerraa doolaara yoo qabaatan achumarraa doolaara sun as dabarsuu dandeessanii jechuudha wanni gochuu qabdan bakka itti dabarsuu barbaadan bakkuma fedhettu adreesii kanaa fi taagii yookaan meemoo kana isin barbaachisa kanumaanii dabarsuu barbaadan kun ammoo networkiin isa gad xiqqaa waan ta'eef kana filadhee jechuudha amma adreesii kana kooppiin godha sanbooddee kanallee kooppiin godha jechuudha asirratti bakkaan irraa erguu barbaadisuun Binance ta'e bakkuma fedheerraa saniifuu send iddoo jettu kanarratti niin cuqaasu sorry send iddoo jettu kanarratti niin cuqaase ergaan achirra cuqaase filannoo jinnaa ba'a lakkoofsa bilbilaa kee okay warroota achirra jiraniif immoo external wallet immoo isa kamiif hinaan jedha anamma isa kanan filadha okay to external wallet asirra kanatti asirratti bakka itti dabarsuu barbaadesan adreesii isaa nuuf kaayaani adreesii isaa ammachi copy godhe lakkoofsa dilasan copy ittiin godhaa jechuudha sunbooddee ifumaafuu networkii naaf filatee jira jechuudha amma inni gad xiqqaan fiin kan inni itti dabarsu hangam takkaanii doolaara takkanarraa mura jechuudha fii bichaa sunbooddee continue niin jaan continue ergaan jeeni hangam dabarsuu barbaadda okay toleen amma maximum haajuuni okay ergan maximum jeeni kallattumaan hin dabarsu ammas amma isin agarsiisuuf haa godhu doolaara takkanarraa mura jechuudha arfii bichaa tags comment yookaan memo hojuu kana fidee itti paste godhu kanas isaan argadda kuno asii hin argadda akkuma kunis asinaaf kaa jiru gara kanatti withdraw godhuudhaaf jechuudha so amma isa kana asirra pasting godhaa jechuudha comment yookaan taagira yeroo kana confirm yoon godhe kallattumaan maallaqni hangi kun gara sinnaa seene la gara Bybit fidee jira jechuudha akkuma agartan asirratti hamminni muratu doolaara takka USDT daaf isa toonii kana bichaatu gad xiqqaadha jechuudha yoo nama confirm godhen kallattumaan asii kutee doolaarri kun gara kaardii hiyyaa kanatti kannaaf idaamu tahaa jechuudha so isinis bifa kanaan itti argachuu dandeessan
amma kaardiin kee kun asirratti prepaid jira prepaid kaardiin kaampaaniileen tokko fudhachuu dhiisuu danda'u warri fudhatus ni jirani warroota biyya keenya keessatti dalagan kanneen akka AliExpress fi warroota garaagaraa irraa garuu itti xaqqamachuu ni dandeessan maallaqas haalata kanaan deposit irratti godhachuu dandeessanii jechuudha so gaafii qabaatanis komentii jalatti drop gochuu hin dagatina ada so kana fakkaatti gaa haalatti master card bitachuu dandeessan jechuudha so guys gaa kana fakkaata I hope akka isin galabdiin qaba suuta jaati laalaati Bybitis create godhaati verify godha master card das create godha